Waraanni dhoohe Israa'el haleellaa guddaa iddoowwan waraanaa Iraan Nukleeraa irratti bante. Waraanni Israa'el akka jedhutti haleellaa guddaa Teheraan irratti kaayeen iddoowwan waraanaa fi Nukleeraa haleeluu ibse. Hoogganaa olaanaan Iraan Ali Khamenei Israa'el yakka Iraan haleeluuf ajajoota fi saayintistoota hedduu ajjeesuu hordofuun adabbii cimaan ishee eeggata jechuun akeekkachiisaniiru. Ajajni fi to'annoon Iraan ammallee akkuma jirutti jira. Hooggantoonni ijoo kanneen akka Hussein Salaamiin ajajaa eegdota warraaqsa Islaamaa dhabuusin caasa waraanaa Iraan akkuma jirutti jira jedhaniiru. Sun Iraaniif kasaaraa guddaa ta'us garuu caasan ajajaa fi to'annoo bakka isaa jira. Ajajaan waraanaa olaanaan lama ajjeefamus caasan sun akkuma jirutti jira jechuun dhaadataniiru. Iraan sa'aatii dhufan keessatti murtee hireetee murteessuuf adeemsa keessa jirti. Haloo ba'uunis ni jiraata. Yeroo kamiyyuu adda kan ta'edha jedhaniiru. Israa'el qaama karoora naannoo bal'aa USA hayyama argattee malee Iraan haleeluu hin dandeessu jechuunis ibsaniiru. Qorataan giddugala qorannoo tarsiimoo Alii Kaabir Daanii Teheraan irraa Aljaziiraaf akka himetti haleellaan Israa'el yeroo dhiyoo kana Iraan irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u hayyama White House argachuun kan raawwatame ta'uu hin oolu jechuun ibse. Labsii waraanatii bu'aa hamaanis ni eeggata jedhaniiru. Iraan gocha weeraraa kanaaf deebii kennuu akka hin dandeenye wanti dhoowwu gonkumaan jiru jechuun USA'n hojjettoota imbaasii ishee Iraaq fi bakka biraa baha giddugaleessaa keessa jiran baafte. Pirezidaantii Tiraamp haleellaa kana dursa sa'aatii muraasa dura haleellaan Israa'el Iraan irratti akka raawwatamu ibsuun isaanii yaadatama jedheera. Ameerikaan dursitee beekumsa qabdi turte. Haleellaa kana dursitee beeksiftee turte. Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Qindoomina Ameerikaa waliin ta'uun kan raawwatame ta'uu hin oolu jedheera. Haleellaa kana akka taatee yookiin tarkaanfii gama tokkoon qofatti ilaaluu osoo hin taane qaama karoora naannoo bal'aa baha giddugaleessaa gara hammaachuu biraatti geessuun bu'aa tilmaamamuu hin dandeenyetti geessuu qabna jechuun dubbataniiru. Aangawoonni lammiileen Iraan tasgabbaa'uu akka qaban amani. Ministeerri biyya keessaa Iraan haleellaa Israa'el raawwataa jirtu gidduutti tarree qajeelfama lammiilee baase. Ministeerichi namoonni tasgabbaa'uu qabu. Imala irraa fagaatanii qajeelfama argachuuf chaanaalii oduu ofii saalaa akka hordofaniif tattaaffii gargaarsaa akka tumsan amaniiru. Tiraamp gaafiif deebii Fox News waliin taasisaniin haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatte keessatti Waashingtan akka harka keessaa hin qabne dubbataniiru. Iraan boombii Nukleeraa qabaachuu hin dandeessu. Gara minjaala mariitti deebi'uuf abdii qabna jechuun ni ilaallam. Hooggansa keessaa namoonni hedduun kan hin deebine jiru. Tiraamp irra deebiin dubbataniiru. Tiraamp itti dabaluudhaan yoo Iraan haloo baate USA'n Israa'el ittisuuf ni gargaarti jechuunis dabalaniiru. Haleellaa Israa'el kanaan saayintistoonni Nukleeraa Iraan fi hoogganaan eegduu warraaqsaa Iraan ajjeefamuunis gabaafameera. Israa'el haleellaa Iraan keessatti raawwatte kanaan wiirtuu Nukleeraa irratti xiyyeeffachuun akka ta'e humni ittisaa Israa'el beeksiseera. Dhoohinsi magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessattis dhagahameera jedhame. Haleellaan kun qaama opereeshinii Raayizing Laayoon akka ta'e ministeerri muummee Israa'el beeksisaniiru. Iraan jiraachuu Israa'eliif yaaddoo guddaadha jechuun muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun dubbataniiru. Israa'el haleellaan deebii kennuu yookiin haloo ba'uu yeroo dhiyootti Iraan irraa dhufuu mala yaaddoo jedhuun labsii yeroo muddamaa labsite. TV mootummaa Iraan bakkeewwan jireenyaa Teheraan keessa jiran rukutamuu fi daa'imman dabalate namoonni nagaa kanneen ajjeefaman keessaa ta'uu gabaaseera. Haa ta'u malee gabaasni kun qaama walabaarraa mirkanoofne. Miidiyaaleen mootummaa Iraanis hoogganaan eegdota warraaqsaa Hussein Salaamiin haleellaa raawwatameen ajjeefamuu gabaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon haleellaa kana keessatti hirmaannaa fi gargaarsi Ameerikaa akka hin jirre ibsaniiru. Haleellaa kana hordofee yaadni idil addunyaarraa kennamaa jiru baay'ee yoo ta'u Awustiraaliyaan dubbiin kun hammaachuu akka danda'u himatteetti. Hoogganaan olaanaan Iraan Ali Khamenei akka jedhanitti haleellaawwan kunneen amala hamaa Israa'el agarsiisa. Haleellaa kana Israa'el hiree addaawaa argachuuf akka of qopheessite agarsiisa jedhaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun gama isaaniin haleellaan Israa'el gaggeessite handhuura sagantaa gabbisa Nukleeraa irratti xiyyeeffate jedhaniiru. Netanyahuun Israa'el saayintistoota Iraan boombii Iraaniif hojjetan irratti xiyyeeffachuu ishees dubbataniiru. Haleellaan kun haga guyyoota barbaachisuutti itti fufa jechuun dabalanii lammiileen Israa'el qajeelfama waraanaa hordofuu akka qaban akeekkachiisaniiru. Netanyahuun haleellaa Iraan irratti gaggeeffame baay'ee milkaa'aadha jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee Israa'el amma haleellaa deebii Iraan irraa dhufuu maluuf jecha labsii yeroo muddamaa keessa galte. Jiraattonni bakka eegumsa qabu keessa turuu fi qajeelfama aanga'ootaa akka hordofan himameera.